Obsaa Abdisaan jedhama. Magaalaa Finfinnee irraati. Duuti Hacaaluu hunda keenyaaf iyyuu kan daran amansiisuudhaaf nama rakkisuu fi abjuullee nutti fakkaataa ture, namoota hedduutti fakkaataa ture. Kun Oromoota maraa akkasumas immoo jaallattoota saba Oromoo kan ta'an lammiilee kuushillee warra kuush ta'anillee daran kan rifaasise ture. Haa ta'uuti reeffisaa hospitaala halkan naannaa sa'aatii 5tti erga seenee booddee hospitaala Phaawulos sakatta'insaaf erga seenamee booda namni dhufee nu sakatta'ullee dhabamee maanni waan isaa jennee hoggaa gaafannu dooktaroonni dhufanii ganaa manaa ka'u waan ta'eef maal jedhanii abbootiin dabaree hin jiranii hoggaa jedhamu deebiidhuma wal fakkaataa hin taaneef burjaajii uumuu nu deebisaatii turanii boodarraa akkuma ta'e ta'amee qorannoon taasifamee ganama bariidhaanii akkatti hamboo deemamee awwaalamuudhaa qabu murtaa'ee hoggaa imalli gara hambootti taasifamu namootni amma reefficha akka inni karaadhaa deebi'u godhameera jedhamellee akka inni karaadhaa deebi'u godhameera jedhamuudhaan himatamanii akka yakkamtootaatti hidhaadhaaf saaxilaman kunillee yeroo sanatti homaa utuu hin dubbatiniin uummatuma wajjiniin akka laayivii OMN'n dabarsaa ture sanatti deemuudhaaf taheera jechuudha. Hoggaa deemee naannoo kellaa gahu uummanni hamboodhaa dhufu akkasumas immoo naannoo sanaa walitti qabameeti jiru. Reeffi goota keenyaa, reeffi weellisaa keenyaa, artistii keenyaa nama jaallatamaa nuti morkataa isaaf hin qabne kuni akkamittiin magaalaa keessaa guyyaa tokkotti bahaa utuu sa'aatii 24 hin guutinillee akkamitti bahaa wayi kun reeffa hattuuti moo reeffa sareeti kan akkasitti bahu tasuma waan hin malledhaa jedhameetu gara magaalaa Finfinneetti akka deebi'uu fi namootni dhufanii akka gaddasaa namoonni Oromootni kutaa maraarraa akkasumas immoo jaallattoonni isaa aartiidhaan jaallattoota isaa tahan akka hirmii baafataniif murtaa'ee reeffi isaas immoo asumaan iddootti awwaalamtetti iddootti lubbuun isaa keessaa baatetti awwaalamuu qabu yaada jedhu kaasanii fedhii uummataatiin kellaarraa gara Finfinneetti akka deebi'amu taasifamee akkasumatti haala tasgabbaa'aa ta'een uummataan ajjabame yookiin immoo uummataa waliin kan deemsi taasifame yoo ta'u naannoo Ashwaa Meedaa qajeelcha poolisii hoggaa gahamu xiqqoo haalli nageenya nu fuuldura jiru sodaachisaa yookiin rakkisaa ta'uu danda'a waan ta'eef iyyuu mootummaan eegumsa lammiilee kanaaf haa taasisu, lammiilee gadda isaanii ibsataa jiran kanaaf haa taasifamu jedhamee karaarra naannaa daqiiqaa 10 erga turame booda deemsi eegalamu sunis namoota baay'eetti kan fakkaataatii ture yookiin mana Obbo Jawaar yookiin mana artiista Hacaaluu Hundeessaa isa duraanii yookiin immoo iddoo uummataaf banaa ta'ee akka qubsiifamu taasifamee namoonni dhufanii achitti taaziyaa gahu yookiin immoo hirmii baasfatu jedhamee yaadamaatii ture. Haala hin beekamneenii fi shiraan guutameen waajjira dhaabaa akka seensifamu erga taasifame booda namootni muraasni fuuldura jiranii fi konkolaataa jajjabaa qaban akka seenan erga godhame booddee kana jechuun Obbo Jawaar fa'aan akka seenan erga taasifame booda warri kaan akka alatti ittifamnu taasifamne jechuudha. Duraan deemaatii turre akka alatti hafnu erga taasifame booda keessaa mari'ataa jiru akkaataa itti reeffichi iddoo qubsiifama isaatiif awwaalcha isaatii waan jedhamu erga dubbatame booda namootni baay'een ala dhaabbannee eegaatii turre. Boodarra bokkaanis hin dhufe reeffis immoo kun turtii isaatii lama boodadha. Reeffis immoo karaa duubaa bahaatii jira waan ta'eef achirra dhaqaa jedhamee karaa itti giddugalli seenamuu jira. Qiirqoos mandara Qiirqoos keessa achi hoggaa deemamu wanti bahe tokko hin jiru. Isaan dursanii yogguma Jawaar faan seenan Obbo Jawaar faa Obbo Dajanee Xaafaafaa gara waajjiraatti mariidhaaf jedhanii fuudhanii seensisanii reeffa miliqsanii helikooftara yaabbachiisaniiti turanii kun kan nuuf gale erga iddoo sana deemnee erga naannofnee deebinee iddoo sila dhaabbataa turre dhaabbachuudhaaf yeroo yaalletti daandiin fageenya irraa cufamee poolisoonni seenuu hin dandeessan nuun jedhanii gara mana keenyaatti dachaaneedha jechuudha.
kun itti shira isaanii obbo Jawaar faan ittiin qabaman wajjin kan wal qabatuu fi waajjira dhaabaatti kan isaan waamamanidha. Waajjira dhaabaatti hoggaa waamamanis duraan mariidhaaf bifa fakkaatuunidha kan isaan waamaman bifa akkamiin haala nageenyaa waan akkas akkasiitii fi akkaataatti namootni bo'anii hirmii baasifatanii wajjiniin kan wal fakkaatuun kan isaan waamaman. Boodarra garuu waan isaan shiraaf deeman waan isaan dabaaf deeman fakkeessaniitu gama miidiyaa mootummaatiin nutti gadi bahanii jechuudha. Egaa utuu uummata fedhii uummataa ta'uu baate, utuu uummatni karaa cufuu baate, utuu uummatni maaliifin reeffi goota keenyaa akka reeffa hattuu yookiin sareetti magaalaa keenya keessaa baqachiifama jedhamuudha baateeti jiraate hin fakkaata ture. Garuu uummatatu iddoo isaan gaheen iddoo kanatti gaheen obbo Jawaarii fi obbo Hamzaa akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ture yeroo sanatti gaheedhuma nama taasisaa gahuu ture. Kanarraa kan hafe fedhii uummataatiin isaanis ofirra galagalanii turee fi achi akka adeemsifamu taasifame. Isaan garuu kiyyoo godhataniitu nama duraan gaaddidduu isaa sodaatanii fi argaa lafarratti jibban hidhuudhaaf itti fayyadamanii. Uummatni garuu wanti namatti tolu kana hunda isaa akka inni shira ta'e baree jira kanarratti dammaqee amma mormii isaa yeroo sanas adeemsifatee yeroo ammaa kanas bifa adeemsifataa jiruu fi xiqqoo ishii amma waan qabbanaa'e haa fakkaatu iyyuu malee aariin uummataa gara daangaa darbee wal fakkeenyaan itti deemuu fincila yookiin immoo mormii karaa nagaatiif si'ateetii jira jechuudha. Egaan amma wanti Oromoon hundumtuu quba waliif qabaachuudha qabu lakkoofsaa fi reeffi nama ajjeefamuun lammiilee dargaggoota Oromoo lakkoofsaaf illee kan nama rakkisu magaalota hunda keessatti kanuma namni arge kan himurraa kan hafe kan utuu namni hin argin ajjeefamee fi lakkoofsi nama guurramee hidhaa jiru kana daangaadhaan ala baay'eedha. Amma miirri hawaasitti jiru kutaa magaalaa hunda keessatti haalan bilbilaa fi namoota itti dhiyeenya qaburraa hubadhetti bifa qindoomina qabuun akkaataatti fincilli kun akka surraa godhatee hidhaa dhaabaafamuu obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi Jawaar Mahaammadiif tumsee jijjiiramni qabsoo karaa nagaa kanaan dhufu immoo kan ekeraa artiist Hacaaluu Hundeessaa boqochiisu akka ta'uttidha kan si'aayinaan eeggataatii jiranii. Innis akka labsii waliigala bahaa lixatti kaabaa kibbatti tahuu eeggataatii jira jechuudha. Uummatni Oromoo waan godhuu qabu kanas ni beeka. Isas eeggataatii jira. Isaasis murannoodhaan jira. Namarraa eeggata miti. Amma wanti inni jedhu fakkeenyaaf OMN kanaan dura daataa guurrataatii ture. Miira hawaasaa ilaalaatii ture laayiviidhaan sanuu tamsaasa laayiviitiin isinis irratti hojjetaatii turtanii uummata biraan gahaa ture. Yaada uummataa kana bifa qindoomina qabuun waraqaarra taa'ee fedhiinsa foormuleet godhamee uummatni kana barbaada. Nutis kana barbaadna. Nama ittiin jettaniini karaa miidiyaa bifa neetwork ta'een akka itti adeemamurraa barbaadarraa kan hafe utuu biyya keessa jiraate utuu OMN deemsa dhorkamu baatee ijoollee jala cufamuudhaa baatee hooggantootni miidiyaalee sanaatii fi miseensonni miidiyaalee sanaarra dararaan utuu gahuudhaa baate uummatumti mataan isaayyuu waan itti himatu ta'a jechuudha. Amma garuu sagalee wal dhorkanii hawaasa wal dhabsiisanii yeroo itti tahuu fi akka itti ta'u iddoo hin baramnetti qoqqoodiinsi akka hin uumamneef haarsaan hin barbaachifne akka hin uumamneef waleegaatii jira. Waleeguun kuni nama ifa keessaa bahee nama isaaf duraa qabanummaa irraa qabu nama yaadota formuleet godhee qabsoo karaa nagaatti oofuu barbaadaatii jirarraa kan hafe nama eegaatii yookiin qaama biraa ofirratti eegaatii jira miti. Mufiin inni mootummaa irraa qabu mootummaa guutuutti isa baheera. Obsaa Abdisaan jedhama. Magaalaa Finfinnee irraati. Duuti Hacaaluu hunda keenyaaf iyyuu kan daran amansiisuudhaaf nama rakkisuu fi
abjuullee namatti nutti fakkaataa ture, namoota hedduutti fakkaataa ture. Kun Oromoota maraa akkasumas immoo jaallattoota saba Oromoo kan ta'an lammiilee kuushillee warra kuush ta'anillee daran kan rifaasise ture. Haa ta'uuti reeffisaa hospitaala halkan naannaa sa'aatii 5tti erga seenee booddee hospitaala Phaawulos sakatta'insaaf erga seenamee booda namni dhufee nu sakatta'ullee dhabamee maanni waan isaa jennee hoggaa gaafannu doktoroonni dhufanii ganaa manaa ka'u waan ta'eef maal jedhanii abbootiin dabaree hin jiranii hoggaa jedhamu deebiidhuma wal fakkaataa hin taaneef burjaajii uumuu nu deebisaatii turanii boodarraa akkuma ta'e ta'amee qorannoon taasifamee ganama bariidhaanii akkatti hamboo deemamee awwaalamuudhaa qabu murtaa'ee hoggaa imalli gara hambootti taasifamu namootni amma reefficha akka inni karaadhaa deebi'u godhameera jedhamellee akka inni karaadhaa deebi'u godhameera jedhamuudhaan himatamanii akka yakkamtootaatti hidhaadhaaf saaxilaman kunillee yeroo sanatti homaa utuu hin dubbatiniin uummatuma wajjiniin akka laayivii OMN dabarsaa ture sanatti deemuudhaaf taheera jechuudha. Hoggaa deemee naannoo kellaa gahu uummanni hamboodhaa dhufu akkasumas immoo naannoo sanaa walitti qabameeti jiru reeffi goota keenyaa reeffi weellisaa keenyaa artistii keenyaa nama jaallatamaa nuti morkataa isaaf hin qabne kuni akkamittiin magaalaa keessaa guyyaa tokkotti bahaa utuu isaatii 24 hin guutinillee akkamitti bahaa wayi kun reeffa hattuuti moo reeffa sareeti kan akkasitti bahu tasuma waan hin malledhaa jedhameetu gara magaalaa Finfinneetti akka deebi'uu fi namootni dhufanii akka gaddasaa namoonni kutaa Oromootni kutaa maraarraa akkasumas immoo jaallattoonni isaa aartiidhaan jaallattoota isaa tahan akka hirmii baafataniif murtaa'ee reeffi isaas immoo asumaan iddootti awwaalamtetti iddootti lubbuun isaa keessaa baatetti awwaalamuu qabu yaada jedhu kaasanii fedhii uummataatiin kellaarraa gara Finfinneetti akka deebi'amu taasifamee akkasumatti haala tasgabbaa'aa ta'een uummataan ajjabame yookiin immoo uummataa waliin kan deemsi taasifame yoo ta'u naannoo Ashwaa Meedaa qajeelcha poolisii hoggaa gahamuu xiqqoo dhaalli nageenya nu fuuldura jiru sodaachisaa yookiin rakkisaa ta'uu danda'a waan ta'eef iyyuu mootummaan eegumsa lammiilee kanaaf haa taasisu lammiilee gadda isaanii ibsataa jiran kanaaf haa taasifamu jedhamee karaarra naannaa daqiiqaa 10 erga turame booda deemsi eegalamu sunis namoota baay'eetti kan fakkaataatii ture yookiin mana Obbo Jawaar yookiin mana artiista Hacaaluu Hundeessaa isa duraanii yookiin immoo iddoo uummataaf banaa ta'ee akka qubsiifamu taasifamee namoonni dhufanii achitti taaziyaa gahu yookiin immoo hirmii baasfatu jedhamee yaadamaati ture haala hin beekamneenii fi shiraan guutameen waajjira dhaabaa akka seensifamu erga taasifame booda namootni muraasni fuuldura jiranii fi konkolaataa jajjabaa qaban akka seenan erga godhame booddee kana jechuun Obbo Jawaar faan akka seenan erga taasifame booda warri kaan akka alatti ittifamnu taasifamne jechuudha. Duubaan deemaatii turre akka alatti hafnu erga taasifame booda keessaa mari'ataa jiru akkaataa itti reeffichi iddoo qubsiifama isaatiif awwaalcha isaatii waan jedhamu erga dubbatame booda namootni baay'een ala dhaabbannee eegaatii turre. Boodarra bokkaanis hin dhufee reeffis immoo kun turtii isaatii lama boodadha reeffis immoo karaa duubaa bahaatii jira waan ta'eef achirra dhaqaa jedhamee karaa itti giddugalli seenamuu jira Qiirqoos mandara Qiirqoos keessa achi hoggaa deemamu wanti bahe tokko hin jiru isaan dursanii yogguma Jawaar faan seenan Obbo Jawaar faa Obbo Dajanee Xaafaafaa gara waajjiraatti mariidhaaf jedhanii fuudhanii seensisanii reeffa miliqsanii helikooftara yaabbachiisaniiti turanii kun kan nuuf gale erga iddoo sanaa deemnee erga naannofnee deebinee iddoo sila dhaabbataa turre dhaabbachuudhaaf yeroo yaalletti daandiin fageenya irraa cufamee poolisoonni seenuu hin dandeessan nuun jedhanii gara mana keenyaatti dachaaneedha jechuudha. Kun itti shira isaanii Obbo Jawaar faan ittiin qabamanii wajjin kan wal qabatuu fi waajjira dhaabaatti kan isaan waamamanidha. Waajjira dhaabaatti hoggaa waamamanis duraan mariidhaaf bifa fakkaatuunidha kan isaan waamaman bifa
akkamiin haala nageenya waan akkas akkasiitii fi akkaataatti namootni bo'anii hirmii baasifatanii wajjiniin kan wal fakkaatuun kan isaan waamaman. Boodarra garuu waan isaan shiraaf deeman waan isaan dabaaf deeman fakkeessaniitu gama miidiyaa mootummaatiin nutti gadi bahanii jechuudha. Egaa utuu uummata fedhii uummataa ta'uu baate, utuu uummatni karaa cufuu baate, utuu uummatni maaliifin reeffi goota keenyaa akka reeffa hattuu yookiin sareetti magaalaa keenya keessaa baqachiifama jedhamuudha baateeti jiraate hin fakkaata ture. Garuu uummatatu iddoo isaan gaheen iddoo kanatti gaheen obbo Jawaarii fi obbo Hamzaa akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa ture yeroo sanatti gaheedhuma nama taasisaa gahuu ture. Kanarraa kana fedhii uummataatiin isaanis ofirra galagalanii turee fi achi akka adeemsifamu taasifame. Isaan garuu kiyyoo godhataniitu nama duraan gaaddidduu isaa sodaatanii fi argaa lafarratti jibban hidhuudhaaf itti fayyadamanii. Uummatni garuu wanti namatti tolu kana hunda isaa akka inni shira ta'e baree jira kanarratti dammaqee amma mormii isaa yeroo sanas adeemsifatee yeroo ammaa kanas bifa adeemsifataa jiruu fi xiqqoo ishii amma waan qabbanaa'e haa fakkaatu iyyuu malee aariin uummataa gara daangaa darbee wal fakkeenyaan itti deemuu fincila yookiin immoo mormii karaa nagaatiif si'ateetii jira jechuudha. Egaan amma wanti Oromoon hundumtuu quba waliif qabaachuudha qabu lakkoofsaa fi reeffi nama ajjeefamuun lammiilee dargaggoota Oromoo lakkoofsaaf illee kan nama rakkisu magaalota hunda keessatti kanuma namni arge kan himurraa kan hafe kan utuu namni hin argin ajjeefamee fi lakkoofsi nama guurramee hidhaa jiru kana daangaadhaan ala baay'eedha. Amma miirri hawaasitti jiru kutaa magaalaa hunda keessatti haalan bilbilaa fi namootan itti dhiyeenya qaburraa hubadhetti bifa qindoomina qabuun akkaataatti fincilli kun akka surraa godhatee hidhaa dhaabaafamuu obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaatii fi Jawaar Mahaammadiif tumsee jijjiiramni qabsoo karaa nagaa kanaan dhufu immoo kan ekeraa artiista Hacaaluu Hundeessaa boqochiisu akka ta'uttidha kan si'aayinaan eeggataatii jiranii. Innis akka labsii waliigala bahaa lixatti kaabaa kibbatti ta'uu eeggataatii jira jechuudha. Uummatni Oromoo waan godhuu qabu kanas ni beeka. Isas eeggataatii jira. Isaasis murannoodhaan jira. Namarraa eeggata miti. Amma wanti inni jedhu fakkeenyaaf OMN kanaan dura daataa guurrataatii ture. Miira hawaasaa ilaalaatii ture laayiviidhaan sanuu tamsaasa laayiviitiin isinis irratti hojjetaatii turtanii uummata biraan gahaa ture. Yaada uummataa kana bifa qindoomina qabuun waraqaarra taa'ee fedhiinsa foormuleet godhamee uummatni kana barbaada. Nutis kana barbaadna. Nama ittiin jettaniini karaa miidiyaa bifa neetwork ta'een akka itti adeemamuu irraa barbaada irraa kan hafe utuu biyya keessa jiraate utuu OMN deemsa dhorkamu baatee ijoon isaa jala cufamuudhaa baatee hooggantootni miidiyaalee sanaatii fi miseensonni miidiyaalee sanaarra dararaan utuu gahuudhaa baate uummatumti mataan isaayyuu waan itti himatu ta'a jechuudha. Amma garuu sagalee wal dhorkanii hawaasa wal dhabsiisanii yeroo itti ta'uu fi akka itti ta'u iddoo hin baramnetti qoqqoodiinsi akka hin uumamneef haarsaan hin barbaachifne akka hin uumamneef waleegaatii jira. Waleeguun kuni nama isa keessaa bahee nama isaaf duraagamummaa irraa qabu nama yaadota formuleet godhee qabsoo karaa nagaatti oofuu barbaadaatii jira irraa kan hafe nama eegaatii yookiin qaama biraa ofirratti eegaatii jira miti. Mufiin Obsaa Abdisaan jedhama magaalaa Finfinnee irraati duuti Hacaaluu